dhiirri tokko jaallattee yeroo hundumaa laphee isaa keessa jiraattee isa gammachiisuun yookiin laphee isaa keessa deddeebi'uun gahaa miti yookiin isa gammachiisuu yaaluu qofti gahaa miti. Dhugaan jiru kanadha. Wantoonni kun fedhii dhiiraa keessatti boota guddaa qabu jedhamee kan beekamu keessaa isa tokko. Dhiirri tokko baay'ee adamsaadha. Adamsaadha yeroon isiniin jedhutti immoo waan tokko adamsee ari'ee dhama'ee wanta itti dhama'es tokko immoo firii isaa argachuuf kan dhimmudha. Kun amala dhiiraa keessaa isa beekamaa yookiin isa bu'uura akka ta'e bareechitee beekuudhaa qabda. Kana malees kan biroo hedduun ni jiru. Isaan keessaa qabxiin jalqabaa Shama harka fuunee hordoftoota keenya lafa jirtanitti nagaan koo isin haa dhaqqabu. Har'as sagalee haarawaan deebi'ee dhufeera. Egaa viidiyoon koo har'aa nu dhiira qormaata kan nutti baay'isu. Dhiira si jaallate du'ee haga biyyoo ta'utti lafa kanarraa godaanutti akka seen irraanfanne kan ittiin gootu qabxiilee ta'an muraasa isinitti hima. Tarii kana yoo goote yeroo hundumaa utuu si yaadatuu akka jiraatu gochuu dandeessa. Kana jechuun immoo dhiironni yeroo si jaallatan yookiin dhiironni sitti dhiyaatanii gaaffii jaalalaa siif dhiyeessan yeroo hundumaa iccitii akka si yaadatan taasisu jechuudha. Kanaan isinitti himu. Namoonni haaraa seentan chaanaalii kana sabiskiraayibii yoo gootan yeroo hundumaa viidiyoo gabaabaa viidiyoo kana fakkaatan isiniif dhiyeessina. Warri maatii taatanii jirtan immoo laayik share otoo hin godhin bira hin darbina. Egaa deebi'ee fiira kanaan isinitti dhiyaatanii fi kan isin jaallatan kan gaaffii jaalalaa isiniif dhiyeessu hunduu akka si yaaddatu deddeebi'ee akka sammuusaa keessa jiraattu kan isa godhu keessaa qabxiilee inni calqabaa. Dhiirri tokko jaallattee yeroo hundumaa laphee isaa keessa jiraattee isa gammachiisuun yookiin laphee isaa keessa deddeebi'uun gahaa miti yookiin isa gammachiisuu yaaluu qofti gahaa miti. Dhugaan jiru kanadha jechaadha. Dhiirri yoomillee taanaan adamsaadha. Kun uumamumaan amala dhiiraati. Barbaadee dhama'ee argachuun kanaaf qabxiin inni jalqabaa akka salphaatti si argachuu hin qabu jechuudha. Akka salphaatti kan si argateef yookiin immoo si waliin shayii dhugee taphatee yeroodhuma gabaabaa keessatti si fudhatee deemuu hin qabu jechaadha. Yeroo tokko yookiin yeroo lamaa ol si beellamee wal argina jedhee si beellamutti yeroo lama yeroo sadiif beellama kee haquu qabda. Daftee argachuu hin qabdu jechaadha. Dhiironni kamiyyuu si arguufis ta'e si affeeruuf yoo si beellaman akka salphaatti beellama sanarratti argamuudha hin qabdu. Baay'ee waliin haasoftanii walitti dhiyaattanii ta'uu danda'a garuu daftee guyyaa si beellamee fi saatii si beellametti dhiyaachuu hin qabdu. Shamarran tokko isin beellamee yoo turellee bilbiltanii kan yaadachiiftan yookiin ariifattanii isaaf dursitanii kan bilbiltan jirtu. Kun dhiibbaa guddaa qaba. Kanarra darbee teekstii inni siif barreessuu fi gaaffii inni siif dhiyeessu daftee deebisuudha hin qabdu. Isaan kun fedhii dhiironni qaban keessatti miina hedduu taphatu. Waan inni jedhe hundumaa ariitiidhaan goota taanaan sochii barbaaduusaa keessatti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf akka salphaatti kan si argatu akka hin taane darbee akka si argatuuf beellama kee haqaarra teekstii fi waan kamiyyuu of eeggannoodhaan gochaarra akka tarkaanfattu. Akkuma dursee isinitti hime jaalala keessatti barbaadamuu kee yookiin jaallatamuu kee iskeeliisaa akka inni dabaludha. Dhiirri sun caalumatti si adamsuurrayyuu darbee akka si jaallatuu fi akka inni si ajaa'ibsiifatu taasisaa jechuudha. Egaa kun isa jalqabaati. Isa lammaffaa irratti kan ilaallu waanuma xiqqoon ajaa'ibsiifadhu. Waanuma xiqqoon ajaa'ibsiifadhu jechuun koo dhiirri uumamumaan jajamuu ajaa'ibsiifamuu kuni amala dhiirri jaallatu keessaa isa tokkodha. Dhiirri tokko jabaadhu nama isaan jedhu jaallata. Moor shamarraniin jechuun karaa shamarraniin dhiirri jabaadhu ati cimaadha ati goota jedhamnaan waan itti toluuf waan faarfamuu jaallatuuf kanaaf waanuma akkasiin xiqqeessii tiriit godhi. Waanuma sitti fakkaateen garmalees ho'istee samiidhaan hin ga'iiniiti. Kunis immoo yoo kana goote fedhii jaalalasaa ol butaa jechuudha. Waan akkasii baay'ee importantiidha jechuun barbaachisaadha. Waan xiqqoon ajaa'ibsiifachuu dhiirri ajaa'ibsiifamuu ni fedha. Moor shamarraniin yeroo hundumaa yoo kana goote yeroo hunda si waliin wal arguuf fedhiinsaa guyyuma guyyaan dabalaa deemaa jechaadha. Lafa biraa deemuurra si bira dhufuuf yeroo inni ariifatu argitaa jechaadha. Garuu akkuma armaan dura isinitti himetti akka salphaatti immoo argamuu hin qabdanii jechuudha. Kun isa lammaffaati. Gara isa sadaffaatti yeroo dabarru dhiironni jaalala keen qabaman yookiin si barbaadan
akkasi jaallatanii fi akkasi yaadan yookiin akkasi waliin turan kan godhu maalidha? Ofii keef yeroo bal'aa qabaachuu qabda. Kana yeroon jedhu ofii keef lafa bashannanaas ta'ee wanta feetu tokko irratti yeroo bal'aa qabaachuu qabda. Wantoota bashannansiisaa ta'an, wantoota si gammachiisan, lafa baay'ee siif mijatu irratti yeroo kee dabarsi. Isa malee jechaadha qofaa kee yookiin hiriyoota kee shamarran biraa waliin isarraa fagaattee yeroo tokko yoo kana goote si kontroolii gochuuf akka inni rakkatu goota jechuudha. Fedhiin kee salphaatti maal akka ta'e beekuuf isa rakkisa jechuudha. Kanaaf fedhii kee guuttachuuf ofii keef dursa yeroo bal'aa qabaachuudha qabda. Kanammoo indirectii akka inni argu gochuudha qabda. Akkamitti? Yookiin Facebook akkaawuntii keetiin yookiin karaa social media keetiin akka inni beekuu fi akka inni argu lafa ati deemte sana lafa ati turte sana akka inni argu gochuu danda'uudha qabda jechaadha. Maaliif ati ofii keef yeroo qabaattee ofii keen enjoy yeroo gootu si ajaa'ibsiifata, si dinqisiifata. Isa malee kana gochuun kee baay'ee si ajaa'ibsiifata jechuudha. Kun immoo fedhiin kee maal akka ta'ee fi maal akka ati barbaaddu beekuuf isa rakkisa. Akkuman dursee isinitti hime dhiirri falmii akkasii jaallata. Amala uumamaa waan ta'eef moor jaalala keessatti fedhii jaalala dhiiraa kan dabalan keessaa isa tokkodha. Caalumatti akka inni si yaaduu fi akka inni si jaallatu gochuu danda'a jechuudha. Arfaffaa irratti kan ilaallu akka tasaa namoota hedduu waliin ajjabamtee yookiin yeroo deemtu yookiin yeroo suura kaatutti suura kaatee akka inni argu godhu. Kana jechuun namoota hedduu waliin rileeshinii qabaachuu qabda. Kana jechuun dhimma jaalalaa keessatti utuu hin taane normaalii social life irratti namoota waliin yoo walitti dhufte si argu abdiin kee isa qofarra akka hin taane hubata. Namoonni hedduu bukkee kee ta'uu akka fedhan hubata. Sababa kanaaf baay'ee si yaaduu danda'a. Kanaaf gammachuu qabaadhu. Wantoota akkasii godhi. Akkas gootee kolfaa taphachaa namoota akkasii waliin yoo si argu bakka sana utuun jiraadhe waan jedhuun hawwii keessa gala. Caalumayyuu akka inni si jaallatuuf akka inni si ajaa'ibsiifatu taasisaa jechuudha. Kanaafis al tokko tokkummaan namootaa waliin yeroo si argu namoota biraa jaallatamtuu fi namoonni hedduun akka si barbaadanitti hubata jechuudha. Kanammoo yeroo gootu karaa social media keen akka inni argu gochuu qabda jechuudha. Inni kun isa arfaffaadha. Isa shanaffaa irratti kan nuti ilaallu shanaffaan isa waliin wantoota si kufalchiisan haasa'e yookiin wantoota ajaa'ibsiifamuu qaban haasa'e. Teekstiidhaanis ta'e yoo qaamaan wal argitan illee wantoota inni ajaa'ibsiifachuu danda'uu fi wantoota tapha gaarii ta'e yoo haasofte isaaf gaariidha jechuudha. Garuu yeroo kamillee akka ati isa yaaddee fi itti hin himin. Garuu yeroo kamillee taanaan ati akka isa yaadde haasawaa kee keessaan isatti hin beeksisiin. Ofiisaa yeroo si argu fedhu karoora akka baasu godhi malee. Kanaaf teekstiin barreessituu irratti haasawaa kee irratti of eeggannoo gochuu qabda. Kanaaf wantoota inni itti bohaaruu danda'u yookiin atillee itti bohaaruu dandeessu barreessuu fi qabda jechuudha. Garuu hangam akka isa yaadde kan ibsu fayyadamuu hin qabdu jechuudha. Egaa hordoftoota keenyaa har'as viidiyoon koo kanumaan xumuraa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa. Like, share, subscribe toon godhin bira hin darbina. Turtii gaarii.